الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار يا ربي بدك جلا نباس نلّي جارتي تنلّي ilmaan keennallee abbaa jaartii teennaa haadha jaartii teennaa obboleewwan isii eessuma aanaa abbeeraa nama isii gartee zaroomaan himatu mara yaa rabbii jaannata nu galchi nullee haadha teenna abbaa keenna obboleewwan nama darii teenna himatu hunda yaa rabbi jaannata nu galchi obboleewwan akhiraa jaannanni kun waan guddaadha bal'aadha باري وما مت إن شاء الله تعالى دي فما يا إخواني ويسفري ومالي في بيتي ومالي إذن جتا كان أبشر أبشر عما قليل أكسني ربين كنا تولا نتها يادو تولا نتها أولو جارسلة جارتي هاكا جيلشو جارتي جارسا هاكا جيلشو إن شاء الله تعالى موضوع محاضرات إن مالي جتني نقافتن أرى هدو قمتشوان قبوف ومحاضرة الرقود والله لبيتني برا قاف قمدوان هاسواني اللي والله لني هما اللي نرجع نكانمان قمدة تايتهم في الراد دمتي تايو في الراد قمدة بس قاف قريبا نكنا نمت فامي إيه ميا برنو أركزي بركزتي أكانمان تايو قمدة بس موضوع محاضرات النهار موضوع كم ساعتي موضوع كم ساعة خاص مال رتي خاصي بلتي رتي خاصي ده ستة جتشم برد برتي ده أفان تقطي خديجة بنت خويلد ستة جت ستة دبرتي برا دبرتي كم لك من الست يا زنجبيل ستة ميجا قبضة قبوسي خديجة إن بوفت ما بوفت خديجة أرك يو بوسو دين بوسا مالين سيجاي برو تيسني يا ميا برنو ها مالني نما مرا كرا ديبر نمني وهي أتكيس نجرت جريتني كيس أنا باسي يبري ميا برنو وأنا كيس أنا باسي بنبيعه أتكيس نجرت نانجري أنا اللي رب مكيا كباش ما دانغ مجانا دا سنديمي بلبل مجالا يا رب جلنا أتشنا قالش إجمال الله ربي كي يكرر دي ولسينا إن شاء الله يا رب جانتك ينقلشي ورك ينمر ولي يا مي هبرنك نكسي بارك الله فيكم يا إخوتي في الله برا فشلون برباچيزو فشلوا بيتو يزين نمني غرين فشلي برا فودا كنا كيستين فشلي فودا جدا akkatti bulchu wallaalee fashale
wanni waan dhiirummaan bulchanse wanni waan mataa keessa wal qo'aan bulchanse jedha in fashalee akka itti bulchu wallaalee fashalee umurri harka isaatii bahee harka warraa harkaa seene harka warraa harkaa seenaan baasuu dadhabe achi abbaa qaraara irratti godhate khalaas mucattiiti yoo gadinaa dhifte gadinaa dhiisi yoo gasii dhiisun jette waan si godhu amma argata jedhe harkaa utaalee amriin bara obboleessa harka harkaa seene obboleessa abbaa akkas hin ta'u fashaluun barbaachisu zanjabiil zeeroo irratti deebi'e kanaaf ikhwatii fillaa hedduun namaa silaa bara milkii yookaan gammachuu kana mataa gubbaa jira of se'a laakiin yaada inni yaadatu iyyuu foqqataadha badaadha gaafuma tokkotu mushkilaan dhuftee jidduu isaatii fi jidduu haadha isaatti buutee isa dhukkeessiti damaara gooti hayaata isaa gaafuma kana inhaara fashala gaafuma kana fashala mushkilammaan gabaabduun argamnaan fashaleen mushkilaa tana suphuu hin danda'u suphaa beeytu suphee shaaffee godhee waliin mammaxxansee وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي في الله أكثت وجنجراتشو إن دندو قروا نموذج يوكا فكي هدو تجرا نمني قرتني قمتشو نساء هركا فشلتي جدو إساتي في جدو وان جالتو الدنبه دعانو هاتاتو جرورتو هاتاتو nama hedduutu jira garuu ati fashalliin argama jettee hiyaadin bultii keessatti mahmaa kaana su'uubaan haguma feetillee haa jiraattu wanni si fashalsiisu haga fedhellee haa jiraatu ati gubbaa ooluu yaadi haati mana keetii haguma feete seexaraa yookaan mootummaa sirratti haa godhattu ati alhamdulillaahi rujuulummaa keetiin irra oola jechaa hamtu isi yaaddisan keessaa balleessii gara khayriitti jijjiira jechaa yaadi warxaa tana keessaa bahuudhaaf waa hedduutu jira waalaikum salaam ummuu zayfa yoo namichaan warxaa seene warxaa san keessatti gadi si dhiitti beeyta yoo isin gadi si dhiitte san keessaa baya jedhi abdii rabbii godhi maal godhuu qabdaree warxaa kana keessaa yookaan rakkoo boollatti seente kana keessaa bahuuf yaa ilma dhiiraa maal jettan cal'isuu beeytanii ammatiin yoo cal'isee jaba baase hoo baarakallahu fiikum calli jennaan hin achuma calliftee ciniinnattee jettiin babaasin خلافة جدو تيتي في جدو هذا منا كيتي جرو واني دفه متى الرامرو چلسو ده حكمة قبا چلسون إنو ماو نمچان سرتي خطأي هاتي منا كيتي يو سرتي دو غورة دلايدي چلسو كي كانان اعتراف سيتاتي ديبته مشكلان سبب كانان سر دابتو دنده Sigalee amma dubbiin kun cal'isii siin jedhe hin qaaqini gurba haati mana keetii mushkilaa kaaftee mi argite waan isiin dalagu heddu yeroo isiin achi afaan bantee sitti as garagalte akka dheengada dubbanne san law ra'aytahu taftahu famahu latawahhamtahu baaban min annaari yuftahu jedhe yeroo isiin akkasitti si dhukkeessu achi as garagalte san us jalaa yeroo ati calliftee khaxaa ofii san argitee mushkilaa oofaa jirtu san irraa dhaabbachuun isii ni mala tokko kanaan mataa dhoyta mushkilaa jidduu teetiif jidduu haadha mana keetii ka itti aanu naqdiin godhin naqdii beeytu
وان إثين جت إرد الديبتي أما إن شرفين نصيحة إسي قد جتشو نقدي في نصيحة غرغر بيتم نصيحة ويتقوتف نصيحة جالالار رفته نصيحة كبجار رفته نصيحة قل لنا غرتي أتي إسيف قبدر إفتوم أتي إسيف قبدر رفته يو أتي اتهاسويته كيسي هنتنه كغرتني حالة إسين إرجر تقانا أمومتنا جبسيتي غرتي إسي ججيرو داف هيال يو أتي نصيحة قوتف والله مشكلة وفاجر تنليفتي برا نموان إن إرجرو يو أتي غرتي أمومتنا جبسي وان كان إرادي بسجدتي جدي إرادي بيو هميلي يوكا غمچو أبا مناتي في هذا منا جدو كانت أجيفتا يو وان يكنا كون ستي ددبي جاللت جدو تيتي في جدو هذا منا كيتي جرتو ندوتي كناف أبا منا إروان نجرو عقلي قباتشو برباتشسا يرو نصيحة قدوف جارتي إسا يرو غرتني تولا إسيتي هاسو حكمة ران اتهاسو برباتشسا أكا إسي درقما يوكا درقما وهي اتلاتو تتهاسو انقبو بيتو جارتين نماتني يوكا هاتي مناتني هدو مشكلة باتشو دنديتي دير الرئيسيتو يو هدو مشكلة باتشو دنده رقو باتشو دنده لكن أمو مشكلة مثلا رقو مثلا أدو باتشو دنديتو ددفتي تعسرتات ددفتي وانس بتلقاهما يو قلبين في سر راديس قلبين هذا منا كيتي سباتشو ددبي يو سر راديس بكت ديبسو النجبات حالا كان فشلتا بيك غافا كان جيرون تيني بورويتي hojjatuun dandeettu hojjattullee bakka gayuun dandeettu jiruun teeni booroytiin fashalta jechuu fashaluun karaa kanaan kanaaf warri gartanii gammachuu bultii isaanii keessatti gammachuu yaadan yeroo nasihaa walii godhan kabajaadhaan walii godhan isii kabajaa yaa obboleetti akhiraa wanni akkanaa kun oduu akkana tahee jedhaa bar kun akkana haala bareedaan kana situ beeka mala situ baafata kana yoo itti fayyadamte hin fashaltu kanatti ka'aanu jaarsa jaahilan ta'in wallaala jaarsa jaahila beeytu amma dubbiin dhufte dhiifama naa godhaa yoo wanni hamaan afaanii na bahe jaarsa jaahila beeytanii wallaala beeytu amedin jaarsa wallaalaa yoo jedhu kana kaalaa galuun beeyne jechaami bara alaa ima galaa manallee ima seenama nyaatallee hin dhugallee laakin waa wallaale waatti jidduu tana jira wajji jireenya haadha manaa wallaale aqliini qabdanis ni galantti fakkaata waliin jireenya haadha manaa wallaale waan isiin haajamtu wallaale waan haati manaa haajamtu wallaaluun walirraa nama ari'a waan haati manaa haajamtu wallaaluun waan haati manaa haajamtu wallaaluun jiruun haadha manaatii fi abbaa manaa akkan deemne gufuu itti taya addaan bahiinsatti nama geessa addaan bahiinsa rahmata hin qabnetti nama geessa addaan bahiinsi illee bara ka rahmata qabu jira ka imimmaa walitti booyaa garaa wal nyaataa awfii walii godhaa addaan bayantu jira bara ka waan haati manaa haajamtu wallaalu ammoo yeroo addaan bahullee
عدوي تيا الدنبايا إلى يوم القيامة ولت ديبن يترقى الدنجبي ما يتر سبحان الله برا هدون طلاقني يوكا قد ديسون دبرتين قد ديفمون إرا أرقمو قد ديسون يوكا طلاقني كإرا أرقمو وان كان هذا هو بكتنا كنو بكتنا أرقيتني أمثين بكتنا ولتي قالوا دبني برا أبان مناتي في هاتمنا ولتي قالوا دبن أكا كوري في هادوت ولي قالوا دبن هدو إسني قالنا تفكاتا كنا في إخوتي في الله هدون آفات بلتي آفات والإنجرين هاد مناتي في أبا منا هدون آفات وجولة جدون مت أرقمت أدام فجاسو كمان نقرتي رحمة ملي أدان ديقمو يو قرتني وان هاتي منا هاجمتو هربا كيستي واللالن كناف واي كان هدون دبة ميجرا زمن رسول ربي صلى الله عليه وسلم يارتين تك رسول ربي تدفته يا رسول ربي أنا متشكنت هجمو جتين guyyaa har'aa namni gurra qabataa beeytu sheekonni maa akkana qaayitiin jedhu sheekonni islaahaaf haasoyti tola yaaduuf jidduu namaa akka haayaanni namaa gartee akka gaariidhaan deemtee jidduu isaaniiti zurriyyaan gaariin argamtee du'aa'ii walii godhee gaafa du'ellee namni wal geggessu gartee booyichaan imimmaaniin waan akkanaa haasoyti sheekonni malee waan badaan haasoytu biidhnillaahi ta'aalaa حملين تنلي سنيمت إن شاء الله تعالى ربين إخلاصا واكنه كناف أبلي وانكية سببان رحمة ولي فتأتشو فديها رمنا واللالو إروان أن ددي بإيه في سنها قلتو في بائي وها سينا دبا أباكي أسكي سجرا هارتي أسكي سجرا أبليتي يتهنغفات أسكي سجرا تناغديت أسكيس جرا أقوم مثلا هريا ودو جراتو إن شاء الله تعالى إثني قلا قروا واللال إيسا هذا مناتي في أبا منا يو والولالا بلتين نما ندي قمتي رحمة تقوم ملي دي قمتي رحمة تقوم ملي دي قمتي كناف waa'een gartanii walitti dhufeenya abbaa manaatii fi haadha manaa kuni hedduu irra yaachisaadha. Fiixa bayuudhaaf jidduun namaa fuuti heerumni fiixa bayuuf fashala yookaan waan amma gartee diigamiinsaa fi gufuu gartanii akka hin argamne ta'uuf hedduu waa'ee kana beekuu barbaachisa haadha manaa irraa. Abbaan manaa haadha manaa irraa beekuu barbaachisa. Abbaan manaallee haadha manaa irraa beekuu barbaachisa. Jazaakumullahu khayran. San achumatti gabaabsa. Gaafa gartee bi'idhnillaahi itti deebi'uun kiyya nafu bootaa sana akkanumatti tuttuqee gaafa tokko. Ammas raayii kee waan yaaddu waan jettu san dirqamaan akka isin fudhattu hin godhin haadha mana nama garii jira bara dirqama fudhachuu qabdi haati manaa waan inni jedhe kana yoo ra'yiin kee daciifa tahillee moo yoo ra'yiin kee daciifa tahillee ima haa fudhattu laa xikmaa irraa waan ati yaaddu yookaan waan ati jette dirqamaan fudhachiisuu dhabuun jidduu teetii fi jidduu haadha mana keetii hin tursiisa.
hin hojjettamoon hojjettu hin jedhiniin wanni akkanaa bar akkanaa hin jedhiniin yoo isin akkasii miti isin jette irraa gali dirqamaan isin amansiisuu hin yaadin dirqamaan haadha mana keetii homa laaftullee asin jettu kopheen tiyyatun gurraattiidha yookaan kopheen tiyyatun bara daaraa qabdi yoo jetteen laa daaraan qabdu kopheen ti akkaan gaariidha ganama kana sii tolche yoo isin jette khalaas irraa dhaabadhu maaliif jennaan waan ati yaadde yookaan waan ati jette dirqamaan fudhachiisuun addaan nama diiga waan ajaa'ibaa irraa as dura waa'ee kanarratti waa ummanni seenaa wahii dabarse jaarsi gaaf tokko handarii beeytan yookaan simbirree wahii qabe simbirree xiqqaa wahii qabee galeen yoo inni qabee galeen manaan seene jaartiin isaa maashaa Allah simbirree ajaa'ibaa nuu qabde jettee dhuftee bira teettee laalan simbirroo kana garanaa garagalchanii akkam bareeda jedhanii laalan simbirree maal jedhe jaarsi dhageette maashaa Allah akka ajaa'ibaa bareeda simbirroon kun jedheen jaartiin hoo maal jetteen dhageette jaarsa kiyya dhiifa manaa godhi simbirroon jedhiini simbirroo akka kormaatti waamini simbirroon kun dhalaadhaa jetteen isinii galaa kormaa miti dhalaadhaa akka dhalaatti waamii jetteen laa kormaadha jedheen ittuma deebitee wallaahi akkasin jedhin simbirroon kun dhalaadhaa jetteen asumarratti gartee namuu waan jedhe kana irraa ka'uu dide jaarsi kormaa jedha isiin kormaa mi jetti munaaqashaan jidduu jaraatti jajjabaate yoo dubbiin jabaate zamana dheeraa kanuma wal karaakkaran kun kormaa jedha kun kormaa miti dhalaadha jedha kun kormaa miti dhalaadha jedha akkasumatti dhiisanii dubbii wal dhabuma kanarratti waliin galle turan waggaa tokko eeganii jaarsi yaadate dubbii tana waggaa tokkoon booda jaarsi yaadate kolfaa maal jedheen jaartii ofiitiin waan gaafa shimbirroo irratti wallollee san yaadattaa jedheen waan gaafa shimbirroo irratti walit qaa'inee san yaadattaa jedheen wallaahi yaadadha jetteen gaafa san wallaahi oddoo wayta san na xalaayixee yaade jetteen karaakkaraa ati na karaakkartirraa waytuma san oddoo ati na xalaayixee hawwee jira jetteen garuu alhamdulillaahi rabbiin kiyya dubbii san hin argamsiifne jidduutti yaatee in dheeresse waliin bulu yaa aziizii ani waan gartee gaafatii sun anatu badiisitti dalage ani khata'arra jira sababattii gartanii shimbirrooti jecha wal xalaa'in na xalaaqisiin jedhee dhabe jetteen ammallee waan jette dhageette sababattii shimbirrotti jetteen akka dhalaatti waamte har'allee sababattii shimbirree saniitii jedheetiniin na xalaaqisiin jedhee dhabe jetteen nadaama ittee bara isiin har'a maal jedhaan ammallee gowwichi gowwaa jiraa bara ka homa inni jedhe haa fudhattuu malee waan biraa yaan hin gowwoomatinaa jedhee bara laa shimbirrattiin jedhiniini shimbirroo jedhin kun kormaadha ka gaafati bar kormaadha jedheen ammallee dubbiin deebite walitti wallaahi kormaa miti dhaltudha jetteen ammallee walitti raran walitti qaaqi lakki kormaa miti dhala kormaa miti walitti qaaqanii jaarsi maal yaadere dirqamaan isii fudhachiisuu yaade har'a dirqamaan fudhachiisuu yaade akka kanatti namni gariin gowwoomatee homa ofii jedhe san malee waan isiin jetteen qeebalu laa akkasin godhinati waan yaadduu fi waan jettu san dirqamaan fudhachiisuu hin yaalin hin ta'u sun suuta fudhachiisi
suuta suuta fudhachiisi waan haajaan itti sin jirre hin karaakkarin bara waan haajaan itti jirre karaakkaraa namni gariin kanarratti aansee akkanumaan waan jiraa mara inkaaran godhin irratti hin didin atisi akkanumaan waan isin sin jettu hin didin jaarti mataate maaf hin didin garii namaatti jira gowwoomatee uma jaartiin jedhe kana hin qeebalu waan beerri jette fudhannaa laa hin fudhannu jedha akkuma sanan mallee dalagaa khayrii yoo isin dalagaa jiraatte waliin shaaraki jaartii ta'e haala isin irra jirtu jijjiiruu yoo barbaadde waan isin hojjettu waan gaarii waliin shaaraki waan jidduu isiitii fi jidduu rabbii isii jiru tolchuu yaadi akkuma sanan mallee yoo jaartiin ta'e waa yaadde waa feete waan isin feete san itti waa hiloomi atillee akkuma san jaartii ta'e amani maa jettan jaartii ta'e amani jedhaa wallahi amani jaartii ta'e haadha mana keetii amani nama garii jiraa bara yoo isin homa mara irrattu isin amanu yoo biraa gadi baa illee homa isin badii dalaydu se'a yoo isin obboleessa wajjin deemte illee homa isin hamtuuf deemtu se'a laa amani yoo hin amanin waliin jiraatuu hin dandeettan akkuma sanan mallee jijjiirama mana kee keessatti godhuudhaaf qophaa'i fakkeenyaaf waan gaarii hojjechuudhaaf amala isi jijjiiruudhaaf qophaa'i akka ibaadaa goosisuu qur'aana gartee qaraasisuu barsiisuu halkan leelii dhaabbattee gartee wajjin akkaataa leelii itti dhaabbatan barsiisuu kana yaadi waan haadha mana keetii gabbisu jireenya kee mala baafadhu sun akkasi jazaakumullahu khayran amma garam deebinaa kadhiiraa geessine jirra akkanatti haadha mana keetii qeebaltee gara gaariitti isii qabdaa waan hamtu irraa isii dhoorgitaa baarakallahu fiika yaa obboleessa kiyya baay'eetu hafee insha Allah itti deebina gara obboleetti teennaa yaadachaa nume yaa obboleetti akhiraa yoo qalama qabaatte barreeffadhu waa sii dhaama maaliifi yeroolleen deemee jira waa sii dhaama qalama yoo qabaatte barreeffadhu akkaataa abbaa mana keetii kana itti harkaan gayattu akkuma dhiyoo jenne san qalbii isaa akkatti kasabdu qalbiin namaa akka walirraa hin dheenne bara qalbiin namaa yoo walirraa dheette malaayiin allee yoo qabaate namni walitti hin deebi'u bara malaayiin yoo qalbiin namaa wal jibbite akka wanni akkasii sun hin argamne waa 10 sii dhaama waa 10 qabadhu qalamaan atillee kan fuudhin qabadhu itti himtaa gaafa fuute tan heerumin illee qabadhu ma qabadhu qalamaan ka fuute illee qabadhu maa jaartiin tee bira tartee maa biran tarree bar hattaa ka dulloomtanii waliin dulloomtanii yoo naa achi ijoollee illeen isin biraa yaatee adda walitti haftanillee katabadha jazaakumullahu khayran tokkoffaan wanni ati qalbii abbaa mana keetii harkatti qabattuun isa jaalachu yaa rabbii maal jechuu isa jaalachu jechuun ati yeroo isa jaalattu kana jaarsi kee kun na jaalattii jechuu sirraa beekuu qaba akkamitti jaarsi gariin gowwaa jira waa takka kana maan beeyne jaalattee jaalachuu baattee walqixa san du'aayii itti godhi yaa rabbi naa beeksisi jedhi akki gootu
akki gootu yoo si bira jiraate yoo jaarsi kee abbaan mana keetii si bira jiraate ijaan itti himi ijumaan itti himi jaalachuu kee kana keessatti isin martuu doktora insha Allah ta'ala yoo si bira hin jiraatinoo waraqaa itti barreessi itti himi waraqaa keessatti rooba itti roobi rooba wallahi akkuma waan ibidda gubbaa taa'uuti jedhiin odoo si eegu maal tahama dalagaa dhiisee fiigee dhufa jetta ibidduma gubbaa jiraa si eegaa jiraa yoo ati jettee maal ta'a dalagaa gatee dhufa akkas godhi haa gatee dhufu haa gatee dhufu ati isa jaalachuu itti himi yoo si bira jiraate ijaan itti himi yoo wallaalaa namaa ta'e afaanumaanuu itti himi yoo wallaalaa ta'e yoo nama ijaan waan galleef taate afaaniin itti himi yoo nama ijaan laalee ijaan waa galaniif taate rabbuu rahmata godhe yoo si bira hin jiraatin ammoo waraqaa warra barreessii itti ergi waraqaa marratti barreessi yaa abbaa bultii tiyyaa yaa abbaa ijoollee tiyyaa akkana wallahi si eegaa jira akkuma waan ibidda gubbaa jiruutti naa beeki jedhiin achiteetti fasliisu lammaffaan dhugaa itti haasay dhugaa itti haasay ittiin kijibin waan jiruu teessan keessa jiru ittiin kijibin garuu bara beerri yoo waa sadi qabaatte dhiira waliin dubartii yoo waa sadi qabaatte dhiira waliin hin bultu jedhanii bara dhageettanimi dubartiin amala sadi qabdu dhiira waliin hin bultu jedhan tawaa sadi qabdu dhiira waliin bulti jedhan sun tami beeyta dubartiin obboleewwan dubartii yoo goota taatillee abbaa manaa waliin hin bultu yoo arjaa taatillee abbaa manaa waliin hin bultu yoo dhugaa dubbattellee abbaa manaa waliin hin bultu jetti durbiyyi garuu suni dhugaa miti garuu warri akkas jedhullee akkatti hiike yoo dhugaa dubbatte jechuun fakkeenyaaf inni kalee uffata wahii itti kennee miti bakka keetti wallaalti nattuun kennine jettiin kaleessaayyuu natti hin kennine an hin agarree yoo jette haga wayittaa harkaan qabattee kunoo jettuutti yoo akkas hin jedhin sin dhiisure eessa keetti jedhee dullaan mataa sidhaa eessa keetti kalee si kenne na kennita yoo ati jetteen yoo ati waa akkasin kalee si kenne eessa keetti jedhee sinin si qaayisa qaaqa san jalaa dheessuuf ati kijibuu qabdaree kaleessaa natti hin kennine hin seetanii bara nattu hin kennine yoom na kennitan ufii harkaan hima soqi akkas gooti jedhan harkaan soqaa yoo akkas hin godhin waliin hin bultu jedhan yoo donyan ta'in illee hin bultu waan jiraa mara ka dhufe maraa yoo hima kenniti harqoota kenniti noohee kenniti kaan kenniti halangee manaa kenniti farda ergifti yoo arjaa taate hin bultu yoo goota taate illee hin bultu yoo inni achii dubbate kaasii itti olkaatu harka marattee itti olkaati goota wal qabanii dhukkee walirraa kaasanii sunillee hin bultu abbaa manaa waliin yoo inni maal godhatta jedheen atuu maal godhatta yoo jetteen goota yoo taatellee hin bultu suni gurra si haa buutu garuu nuti diin islaamaa irratti hundooynee dhugaa dubbadhu waliin dhugaan kuni waa hedduuf keessaa qaba haqa itti haasayi amanami addunyaa isaa irratti akka inni si amanu godhi isa jedhi waan macsiyaa rabbii hin ta'iniin isa jedhi dhugaa dubbadhuuf sadaffaan waa kennaa beeytu waan qabdun dhooggatin jalaan qabatin
waan rabbiin sii kenne jalaa hin qabatin fidaa akee ta'a jechaa itti mul'isi. Yaa abbaa mana kiyyaa wanni an qabuu fi anillee mata bita kee haa taatu jedhiin. Gaafa sarraa haadhaan si wajjin jiraata. Akkana yeroo jennu amantii sirraa qabaachuu qaba jechuu. Odoo ani rakkadhe maallaqa isiitiin natti hin doonyoomtuu jechuu beeka. Keessattuu biyya faranjii ka dubartiillee gadi baatee dalagattu kanatti hin dhooggatin maallaqa. Kenniif yoo inni rakkate dalagaa dhabeti gargaari. Gargaaruun kee kuni maal jechuu isatti hima beeytaa? Wanni tokko wanni ansi jalaa qabadhu hin jiru anaa fi addunyaan keellee keeti jechuun itti hima. Akkanatti gartee qalbii isaa harka qabatta. Sadaffaan nama aqlii qabu tahi. Nama waan nasbee namaa keessa jiru waan namni yaadu beeku tahi jechuun ghaibaa odoo hin tahin isa wajjin haasayi jechuu. Waan lubbuun isaa yaaddu wajjin haasayi. Dalagaa inni dalagu wajjin haasayi. Waan inni dalagu beeki. Rakkoo dalagaa keessatti isa qunnamtu waliin qoodame. Afraffaan maaliidha? Afraffaan maaliidha jenne? Lubbuu isaa beekuudha jenne. Shanaffaan bareeduma jenne. Maaliidha? Lubbuu isaa keessatti namni sii ol bareedu hin jiru jechaa isatti himi. Bareeduma kana isa qofaaf odoo hin tahin ati nasbimmaan isiituu bareeddu jechuu si haa beeku. Naaf bareechifattee odoo hin tahin isin maanuu dubartii haati mana kiyyaa kun isin maanuu waan ittiin hafine jecha haa beeku. Suni isin tunarra beekasan itti achi guuttadha. Jahaffaan itti gaafatamummaa kee beeki. Yeroo akkana jennu abbaan mana keetii kun haati mana kiyyaa kuni isiilleen adaa rakkoo ani rakkadhu kana na waliin rakkattii itti gaafatamummaa hin qabdii. Anillee adaa odoo isiin gartee na gargaaruu baattee jiruu tana oofuu hin dandahuu jechuu haa beeku. Anuma qofatu dhiibee duniyaa tana oofaa yoo jedhe zamanuma tokkooyyuu ani khalaas isiirraa nagaya ba'uu qaba jedhee isiniin sirraa gartanii raahaa godhuu barbaada. Laakiin taaba ofii taabu san atillee na wajjin taabdi jechaa yoo beeke itti gaafatamummaa isiillee ni qabdi yoo beeke jaalalaan si wajjin bula. Torbaffaan garaa isaa laafi. Abbaa mana keetiiti garaa laafi. Nama dubartiin gariin baraa dhagaa yoo inni gufatelle alhamdulillah baga rabbi daaraa isa godha jetti. Gufatee lafa dhaheemi odoo achumaan ilkaan irraa yaa'e jetti. Ilkaanummaan 30 odoo irraa yaa'ina. Ijji odoo isa badda jetti. Gufatee lafa dhahee mukkuree isaa inni odomaa deemu. Yookaan ammoo dalagaa ari'an bakka dalagaati. Dhaabasi haa godhu rabbi jettiin achi teessanii ammallee si hin hirini. Laa garaa laafiifati akka haadhaa tahiif dhugaan isa jaaladhu akka haati ilma jaalattutti jaaladhu. Yoo ati akkasitti jaalala isa jaalattu kana isatti himte rakkoo inni rakkatu adaa hattaa qoree yoo isa waraante hin danda'uan jechaa yoo itti himte yoo ati moggaa isaa dhaabbatte mushkilaa isatti galtu hunda keessattuu yeroo rakkate fiigee yoo gartee simatti gartee siin mari'ateetiin gara kee deebi'e wallaahi raahaa godha si waliin bula. Raahaa guddaa godha.
kanaa ol hin jiru kaayoo jaannata galan malee maaltu jira raahaan saddeettaffaan waan hojjettu keessatti mata duree beeki mata dureen isa wanni duniyaa tanarraa an itti yaaddahu si qofa yaa abbaa mana kiyyaa jechuu beeksisi yaa abbaa irrallee situ naa caala jedhiin ayyaa fi abbaa obboleewwan hattaa ijoollee ati argatte caalaa abbaa mana kiyyaa situ naa caala jechaa isatti himi homa tokko isatti hin qixxeessin homa tokko yeroo hundaa alhamdulillah jedhii rabbii eega faarfatte galata isaa galchi waan inni sii godhu irratti galata galchiif du'aayii godhiif nama laafaa bultiin isaa laafaallee yoo taate namni gariin beektu waa harkaan qabuumi kunoo shilingimaa fi yookaan birri matakkaa lama faasii kenna maasha Allah jazaakallahu khayran jedhiin isaa ol homa takkaan caalchifatin hattaa haadha abbaa keelleen caalchifatin haati manaa akkas jechuu si haa beeku gaafa san si yaaddahaa rahmata sii godhaa bultiin teessanillee fuulduratti deemti saglaffaan ati isaan kophaa bahuu kee beeki maal jettan isaan kophaa bahuu beeytan himmatin ati ani si qofa qaba jedhiin si malee maaltu naa jira jedhiin homa takka raahaa goosisi akkasitti qalbii isaa kana waliin ammallee kurnaffaan yeroo maara haara oomi ati haara oomi maa jettan haara oomi jechuun maa inni yeroo mara qaaqaan oolin yeroo marallee cal'isaan oolin walitti nu kaaftee jettanii ati yeroo maraasaan oolin jennaaniin jalaa cal'ifna jettanii takka yoo inni achi dubbate laa sanii mi cal'isiinsi cal'isuun an jedhe sanii miti yeroo mara haasahii hin cal'isini yoo jedhu hoo jadalan uumina jadala jechuun moromtee hin moromina yeroo mara haadir taati haadir bira jiraattu ta'i ilmi dhiiraa baraa dubartii ta akkam fedha beeytu dubartiin laaftuu gartee ta cibaaraa fi haasawaa fi maalii keessatti suuta namatti haasawitu fedha ta nama iyyitun barbaadu dhiirti kuni nasihaa akkaataa abbaa mana keetii ittiin qabattu ittiin iyyin gurratti iyyin waytan achi ol seenati balaan buusin mana keessa akkami kasaarta ammoo jaarsa kee akkami kasaaruu dandeetta in kasaaranillee bara kun akkaataa itti qabattu kan amma dabarsine kun akka itti kasaartoo sitti muume akka itti kasaartu akka itti dhabdu abbaa mana keetii kan akka itti dhabdu sitti himu waa kudhan sii himaa qabadhu tanallee tokkoffaan gowwaa taata maa jettan gowwaa ta'iin kasaarta homa takkaa hin yaadin qalbiin namaa duraanuu ceemaa irratti uumamtee miti akkasumatti dhiisin fakkarin ijaarsa kee homa takka aqlii teetii ijaazaan kennini haram baafachiisini aqlii tee gowwaa ta'i akkasi kasaarta lammaffaan itti kijibi waan maraa dhoysi yoonni kanama akkana goote jedhee sanillee ima dhoysi waan maraa ima dhoysi ati in kasaarta akkasitti kasaaruu karaa kasaaraati kun sadaffaan hifadhu ufuma hifadhu akkanumaan uf hifadhu waan gartanii abbaa mana keetii isa dayqii itti buusu isa rakkisu homa akkasii qaaqi bira taa'i in kasaarta afraffaan wallaali
waan inni sii godhe maraa wallaale hin qara'ini tola inni sirratti oole katabattee hin qara'ini uf duuba laalini wallaale akkasi kasaarta ka itti aanu qabbanoytu ta'et qabbanoytu yoo jedhu muqaabila reefu abbaan manaa haadha manaa yaada isii beekuudha jedhee miti muqaabila sanii atillee haadha manaa qabbanaay abbaan mana keetii tuni mukuman na bira galasiinaa jedhu mukuma kana dhagama rabbinatti qabee waanumaan beeyne siinaa jedhu maa jettan keessi isinii gala dubbii tana bal'aadha yeroo abbaa mana keetiitiin walitti dhihaattu mukuma ta'eti muka hin lallaafini badaa rabbi kana mukuma rabbi nutti qabe haa jedhu achiin booda akkatti kasaartuun agarta itti aansee moromi homa takkaa'ee isan jedhin waan inni jedhu mara moromi bishaan naa kenn hin jiru bishaan maalii godhe hin ta'u akkasittillee hin dhabda ima moromi ati waan inni siin jedhu hin geessin uffata kana kaawayyaa naa godhi kaawayyaan hin jiru har'a mee dhiyana nuu godhi dhiyana kanaa nuu godhi nuu kenn hin jiru meeshaan mana har'a mee kai bakka kanaa waliin deemna hin deemun si waliin mee maallaqa wayii naa kenna har'a hin kennu hin qabu maallaqa mujaadalaa itti guddisi saddeettaffaan hin kabajin ijoollee isaa duratti illee hin kabajin abbaa haadha isaa biratti illee hin kabajin isa xiqqeessi saglaffaan karoora kee fokkadhu mana keessatti heerumte khalaas gaafuma heerumte san irraa dubbiin dhumate jedhi haajaan ittiin jirtu tottolfachuu jedhi nyaatuma guddisite haga garaan akka barmeelaatti si guddatutti taa'ituma nyaadhu mul'ata qaama keetii fi mazhara kee hin bareechifatini teetteetuma nyaatuma yoo ofitti guurte haga gartee hattaa tusbihiina kal barmeel waan abbaan mana keetii kun si godhuun agartaa homa takkaa yaaddain huccuu taan garanaan baqaytuu taan garanaan cittuu taan tarsaatu taan shunkurtii irraa ajaa taan albaatii ijoollee irra jira taan fincaantu irraa dhaha akkanumatti khalaas heerumtee mima gaafa walaa uffata gaariin si heerumsiisanii gaafa san xiqqoo wayyoo qabda khalaas hin taha gaafuma san egaa dubbiin jedhii dhiisi eega heerumtee ijoollee 10 dhaltellee ati ufin haaromsini eega ilkaan sirraa yaa'ee ati ima tottolfadhuma tuni nasihaadha keessa buusee bakka kasaaraa abbaa manaa itti kasaaran jirra abbaa manaa kasaaruu yoo barbaadde dhabuu yoo barbaadde ufuman tottolchini uf gadi dhiisi garanaan guftaan irraa bu'aa uffanni mataarraa garanaan huccuun irraa gadi baqaytuudha dhukkee ofirraan dhiituu fuulisii coommaadha taa'i firri yaasi in kasaarta ka itti aanu donya tahi donya yoo abbaan mana keetii waa rakkate na gargaari yoo inni siin jedhe haajaa ittiin qabaatin maal kanuma si gargaara deemteen dalagattu jedhin hin qabnu birri bara amma doolaara 100 takkatti dheengaddaan an dalagadhee argadhe san harka argee jedhin kuni falfalaan in kasaarta akkasittillee nasihaa amma an siin jedhe kana kurna kana keessaa takka yoo itti dalagatte abbaa mana keetii dhabuuf hin geetti takkattiinuu hin geetti abbaa mana keetii si xalaaquu gadi si dhiisuu yoo barbaadde
وانا نما سنجر كان كيسا تكتيو اتدلغتين جيت نسيها آخراتنا وانا نسني في ديف صفان أما أن دب يكون صفات فقدت جتشاف سببا طلاقا سببا أدام بهينسا سببا جارتي برون مرت فودو سببا جارتي ما دبرتي ما نفودو جدي جارتي بيابدو كان متي جيسو وانا نما سي دب آخراتنا garuu dubartiin hedduun ka baay'ee dalaydutu jira hagana takkatti lama sadii odoon ta'in waan nama dubbadhe kana guutuu dalayde jedha abbaa manaa komattee gasi in aaraa akkanumaan natti uf nyaata nan jaalatu anuma jibbaa jetti ofii bara waan nama dubbadhe san guutuu dalaydi teetteetuma kanuma faarsiti na jibbaayyuu ana naayyuun jaalatu in aaraa xiqqoma yoo an jedhuun jetti ofii wanni isiin dalaydu waan nama reefu jedhe kanniin dubartiin aqlii qabdu ta abbaa mana fi dhugaadhaan jaalattu jaalala isaa tana bara lafaa kaafteen uumtu akkanumaan ifticaalan gootu garamaan jaalatti irraa beeka innillee haqiiqaa itti himti haqiiqaa jaalalti abbaa manaa akka haqiiqaa yoo isiin abbaa mana haqiiqaan jaalatte innillee akkasumatti haqiiqaan jaalata dhugaan gartee isii fidha kanaaf as'alullaha ta'aalaa أن يرزق جميع الناس حياة زوجية سعيدة بإذن الله تبارك وتعالى رب قدنا مهندا جرو غاري جرو بريدة جرو غمچو جرو ولست غمدن هاجر اچسو يا أبلي وان آخرا أتي علم الإيران لي وفيهم تكاسد انتهيني وان مراها سيتاتو يسين هجمي بركة كذي تجرا وفي أمه هم تكتاون برباد وفي أمه يسين هوا مرتاتو في فدا يا أبلي سكية أكاسنتين يؤتي الإيرتاتي يؤتي الرجل الإيرتاتي جارتين نيتي سيتات يؤتي هذا من كيتي جالت هات من كيتي سجالة دمتي سجالة يؤتي هما انتينو هاي سوا مرسيتاتو فيتا تيكو سسوچو يتلي كناف إخوتي في الله أتي يرو غرتي يا المديرة روحين ست أفوفمتو إيسا ست أفوفمتي غرا دبرتي كيسا تروحين ست أفوفمتي يرو بوتو xiqqaa taate yeroo bootteessa bootte beektaa okkota dubartii keessatti bootte kanaaf haadha mana keetii waa heddutuyyuu sirra dabree dubartii waa heddutuyyuu sirra dabree isii kabajaa wajjin jiraadhaa nasihaa man isinii hime kurnanii fi kurnan ta walfaallaa kurnanii fi kurnan walfaallaa isinii hime isiitti yoo dalagatte ta duraatti yoo dalagatte hin najjahtaa ta boodaatti yoo dalagatte namicha kana biraa bahu barbaaddellee hin najjahta jaarsi kee gasii haadhiisu yoo barbaadde ta dhumaatti dalagadhu kurnan dhumaatti abbaa mana keetii waliin bultii baafachuu yoo barbaadde ta olaantutti dalagadhu nasihaa sii godhe obboleetti tiyya dhiifama naa godhi yoo sirratti gartee wasanaa bahe guyyaan har'aa guyyaa waan akkanaa dubbatanii guyyaa sagantaa kennaati jechaafin waan yookaa sin gammachiifne waan yookaa nama akka kiyyaa irraa hin malle haasahee ati kaas keessa akka ulamaa allee yookaa nama diinaa irraa waan akkanaa dubbatuun hin malu jettee yoo qalbii keessa gartee gara hamaa na fudhatte dhiifama naa godhi dhugaadha waan akkanaa dubbatuun ammoo khayriidha nuti islaaha barbaannaa islaaha tola jechuun yoo manni keessaa gadi tole allillee tolaa dhoysanii gartanii yoo deeman dhokata kanaan hedduun namaa miidhamee addaan yaa'e yoo namni iftoomaa wajji haasahee wal barsiisee waa barate bultiin namaallee akkasitti wal qabattee deemti wajazaakumullahu khayran wabaarakallahu fiikum yaa ikhwatii fillah ani jiruu bareeda isinii jaaladha abbaan manaatii fi haati manaa akka gaarii waliin jiraatanii waliin taphatanii waliin kolfanii jaannata rabbiillee wal qabatanii
akka gartanii ujoollee isaanii zurriyaa isaanii waliin seenan hamilee waan kana haasa'ee insha Allah in kaana ثوابا في حقيوتاتي فمن الله سبحانه وتعالى وأشكره يوان قرتي فالا كتاتو تاتي فمني ومن الشيطان وأستغفر الله سبحانه وتعالى ربك يا أرارمك ردوانهم بين الرا اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى لكم هل كان قاري في نهاية